ragaa qabna jettee gaaf milkiin TikTok kana gubbatte ragaa qabda akkasii gaafattee tagaafii kan ani leewwan barbaadachuu danda'a hindubati waa'ee tiktokiin beekan tiktoki sin gaafan kasi gaafadhe mana san keessa waan ammatti gurgurtu keessa hawwiin waan hawwii ilaalatu jiraati keessa sin jennan hin jiru maali hawwii irraa baradha jette amma hin jiru eessa baaketi dhayxam maalum dhiire jechuun maali wala maali dhiirri amma waan isin sirraa qabdoomu kana timi kuno maali namni kana marallee bakka irraa gali deebi Habibi, abbaan mana keessa maal qabdu wanni billaha nakkeetta malee dharaduu kan deemu maal goota garuu ati anuma kanayyuu nama sobdee asumatti ummata oromoo kan nama Habibi warreen dubbatta sana si faalletu hawwiin waan na keessa qabu waliin waan inaasayni qopheessi qabaa kana qaxartu isi irraa waan kana dhiibdee keessaa baasta dhibbaan dhibbatti beekee garuu waan intala tana waliin hinaasahiniif sirraa dhiise saasan Laki bara kabe bar rukun kabu bara man ini Kenya isi me ini ragabe bara ma jarti ho jakke galani wala kabe jira mira ka bada sinani jira ti isi bitrisi milki rak kabdi alfa ka oga gawata kana woni brown Uma rakon kabu amma dis ame dubi kabenya sa dem no amma minis mira se no amin ya kami kabenya cum tikitte da waliti tay hakni da mushir waliti roftani miti sandaliya cum tikitte rabu ka bamal hakami tam ndo wallahi akka dubbanne warning kinna du fe jirati da ko bilinki goda warning kinna du fe ko bilinki goda please warning kinna du fe ko bilinki goda sebatani warning goda Kafta ko bilinki goda natti guyalle hawi hani love TikTok wallahi billahi tallahi walin isnu kan sha Allah ati sasgabai na ila kabeni wanti ilma diran do gorsisit kabeni ilma diran do gorsisit maluma nar ka kuna tasgabe sa gurba kana kabeni wanti sin naman gonen jiro kabeni nama darbu bersisit ala tuli nama henyo ta ira ka wasi sobdo arga ken fet wallahi billahi ana ka wasina tasgabai asu langsam bitte sudah tasgabai adkan kube ofira qabdu kun tasgabai kabenya betta ila betta keessattuu dhiirbiya kana hatu jamaa gaafa dhaqee birrii harkaan qabe ofin beeku waan nama kaleessa si wajjin waa nyaadheen jedhu dhugaa kan beeti hangeessa jira nan beeka dura kana dhiirri asitti sukkuumama eenyuun keessan feemisii keessan walaa kana sirii walaa kamaalii sinas raasuftanu gaafa moo dhaqanii wanna tokko qabatan garu kaleessa mucaan kuni ko nama kennallee beeta koy na dhaqee tasgabai birrii wanti nama hin goone jiru biyya kana keessatti kanaaf amma birrii harkaa fuudhu jiru haqni wanti jedhamu jiru qabeenyi suni qixxeedha jechuudha amaneera aariidhaaf hin sarraatin nyaadhaa jedhee dheeraa miti aariidhaaf hin sarraatin amaneera ana gaafate laal kana waan amma haqaa miti qabeenyi sun gammatamee qabeenyi sun uummata oromoo fuulduratti gammatamee qabeenyi sun qixxee mucaadhaa galuu qaba abbaan danda'e gaafate waan kana laal sitti maa qoy hin gaafadhe maal jedheeni Gaya wanni takkana nafne mijatti kana waa wal ilaallatu waan Dr. Hawwin dalaydu mana kee kana keessa jira jennaan ammaaliif isi waan isi mana keessa kaanaan jedhe takka lammaffaa isi kana akkami walit dhuftan jennaan hin qaxaree fidenaan jedhe waan an gaafadhe wanni kun martamne ijoolleen reef waan kana gaafatanii gaafii an gaafadhe asi gaafataa turan ilaamil asirratti faallaa dubbate asitti wanni sin hubachuu fi qabdanu munir waa tokko wanni sin hubachuu qabdanu Gati dira ta'eef inni gati sin ogeetti harkaa taate munir na dhaga'e tokko gati sin ogeetti harkaa taate gati inni dira ta'eef wanna sandaliyaa sana babal'isuu keessatti wanna tokko gogochuu keessatti dhugaadha inni wanna akkasii keessatti ga'ee argachuu mala isin ogeetti harkaa macarrana kenna inni moo macarrana kenna sagalee keessi jamara Namoota TikTokii ma giftii naa kan naame warningi yoo na fidaa jiraatiin isin darbuu deemaati cufuuf deemaati
Mee mallattoo abaaboo yookaan ol facaasaa mee please. Yeroo takka giftii ol facaasaa please. Koppiliingii nama gifti. Ila lala obboleeyyantiya bakka milkiin kaampaanii nama dhiiraati kaampaanii babadhisa jedhu kanarratti yaadni milkiin nuu kenne haadha manaa isaa waliin taa'e ammallee dubbii aan dubbadhu dubbiin dubbatus qabadhaa borus irra deebitanii nu gaafachuun ooltanii. Milkiin mucaa hiriyyaa isaa wayititu jira. Birrii 150 nu haa geessanii jedhaa ture beektanii ijoollee manaa ijoollee makiinaa oofan kanneeniin. Naafi faashishoon hiriyyaa haadha manaa isaa hiriyyaa Raabiyaati. Isin ammoo uffata nagaddi haa rakkoon qabu birrii 30 hangeessanii 25 hangeessanii maaliif nu biraa hin geessitan jetteeti. Kanaafi faashishoo fuudhe jechuun abbaan warraa hiriyyaa Raabiyaa waraqataa fi peestaalii bitaniituma fuudhanii qabatanii dhufan suuqima kun gabbayanii fuudhanii wanta raabsanii maal jedhan hin qabu. Gabbayanii suuqima kuma nama suuqii waa bitu fidanii nu asiin ergadhaa jedhaniiti. Namni uffata gurguruun beekan akkuma warra uffata gurguruuti achi akkasi dhufe kaampaanii jedhame malee kun kaampaanii odoo hin taane waraqata kan warra kaampaanii irraa kan fuudhe abbaa warraa Naafi faashishooti dhugaan jiru akkas. Ka milkii anatu babadhisee anatu raabse jedhu yoo gubbaan hojjanneet hin jenne qabatee qofa fooqii yoo namichi hiqaa fuudhu dhufeet hin jedhe fooqii gubbaa qabatee milkii lafa itti gadi kenna. Wanti inni godhe tana qofa wanta an beekurraa tana dhugaan jirtu tana. Mi'a buyaayaa tashiitti nama gurguddaa wanti ammallee yaadaan naa qabadha. An ankaawunti birrii ni naa erge isinitti maal. Meena dhaggeeffadha. Risiitaa siin garsiisne. Kuma 9 na keje. Kuma 400 galcheef jedhe. Si galcheef. Maqaa isitti maqaa hawwi akkaawuntii kuma 400 naqu. Baakira. Lakki maqaa hawwi odoo hin ta'in. San inni nu alaxxafu isin ay jirti. Lakka anillee isinii laxxafa. Ani haqqa namaan barbaadu rabbi tiyyaan na haa bulchu. Ani lubbuma tiyyaan na haa jiraachisu fayyaa. Yoo dhugaa haqni tun haqasiitiin galcha jedhe na haa galchu. Birri obboleetti tiyyaa birri gaafa hojii kana eegalu haadha manaati himee birri kana haqa namaa galchuu hedhe hin galcha oduu jedhu birri obboleetti tiyyaati. Birri kuma 100 narraa qabdi lafarraa liqeeffadhe dhageeffadha. Oome qo'a dhageeffadha. Obboleetti tiyyaa guyyaa tokko birri ila na dhageeffadha guyyaa tokko birri kuma 100 yoo sobuu baadhe na dhageeffadha seera qabadha kuma 100 fi kuma 16 moo kuma 12 naa galcheera hiwwaa kan guyyaa tokko kuma 90 birri afoo yoo dagadhe mallee kuma 90 akkas naa galcheera guyyaa tokko jechuun san odoma Duubaayin mana isaa akkuma dhaqeen birri kuma 1tti kennadhe obboleetti tiyyarra toonaa galchi milkii jedhe odoma isa bira jiru uduu nagaan jiru birri mana jalqabaati hojjedhe birri kuma 1 itti kennadheera. Obboleetti tiyyaan sirreesse waa'ee hojiidhaan wal qabatu ka ofii keetii dalagattee miti. Waa'ee hojiidhaan wal qabatu kanaan jedhe laa waan sheeringii isii waan isii ilaallatu hojii kanarra kuma 400 akkaawuntii isii irra galchee naan jedhe sii galche moo sii hin galchine. Ani lesini himaara guyyaa tokko kuma 1 birrii diraama Dubaayii birri kuma 28 odoo bira jiru birrii mana namaa hojjedhee itti kenne ka jalqaba hojjetadhee dhufe itti kenne naa galcheera yeroo tokko bifa dallaalaatiin sun hojii sanii waliin ilaallatu. Haga biyya galee ila birri sanu booyee ummata si himadha qaallu si hidhadha bakka ati rabbiin illeen sodaattu jedhe qaallu si himadha jedhe fiigee 90 naa galche gizee tokko kuma 90 100 way yoo afoo jiraate dhiifama dogongoruu danda'anatu akkaawunti isinii maxxansa gizee tokko kuma 100 fi kuma 16 moo kuma hagam haga ta'e hin beeku akkaawunti isinii maxxansa naa galcheera yeroo sadi qofa birri kuma 300 kuma 400 ani agarra akkaawunti naa dhufu. Kuma 210 tun kumni takka diraamni kumni takka ta haqateeti sun ta dalagatte. Wanni inni sheerii kama an dalagadhe si galche birri kuma 210 si galche jechuudha. Kuma 200 hin beeku hin gayaa kuma 200 ga'ee akkas naa galche. Oo makkasitti dhis 116 fi 90 makkasitti dhis haa ta'u. Akkaawunti maxxansa qabatamaan. Okay, qoy. Obbo Doctor birriin kuma 190 hoo eessaatti dabalamte? Anaan jettaa? Eebate eessa godha? Maqaan nyaattan dhiira. Dhiira maqabbate. Maqaan dhaabatu dhageeffadhu kaa maaliif beektaa kanaan itti siima dhageeffadhu riistii galcheen.
Risitii baasi milkii dhiifama naa godhi maaf nama jeen anillee risitii obboleetti biyya kuma sagalan sama sirriitti goona kun osiin bal'isaati bakka maali dubbii gabaaba. Lamaa walitti deebisnaa maan booda dubbii keessan jaarsi fuudheera jaarsi Birri kana herreega isin ji'a lama na bira daladdee ji'a lamaan kana keessatti 10,000 wacii fudhattee beetti isin iyyuu herreegee lafa kaa'ee jira 9,000 diraamas birri Itoophiyaatti jijjiira kunoo risiitii qaban harka fuudhanii na bira dalagdee sana dhiisi na bira dalagdee maal jechuudha harka lama dhagaatanii harka lama na bira dalagdee fayyadamin doktor na bira dalagdee fayyadamin laala si akun galchee yeroo jalqabaa 19,900 harka lama 1,100 sadaffaadha 90,600 harka alfaffaati kanneen arfan walii herreega baankii irraallee namni barbaade dhaqeetiin Itoophiyaa irraa piriinti godhee baasuu danda'a ragaa hunda qaba kanatti herreegaa duwwannaa kan jechuun ilmaamaan jedhe herreega 29,400 ilmaama nurraadhi obboleessa kiyya milkii ati nama guddaadha doktoraati. Hai kanaan naqee kuma 200 naqee kuma 300 naqee je isiin isaan kanaan sirraa qabee haa jettu. Kana maali kanaan naqee nurraadhi Muniro isin jala koyate waa haqasiitii fi kan haqasiitiif kan kaampaanii keessa qabeenyaa keessa walitti keessa kennitee fadda baasii kun haqasii hojjetattee kun immoo kan qabeenyaa walitti dhiyeedhiitu sana bichaa nuuf himi gammate. Sanaan booda waan isin kan saas keessaa gammatamee dhaqee qorichachi keessa jiru ilaalamee gammatamee assabamee hawwidhaan nama qabeenya adda qoodama. Hawwi deebi hottu hawwi deebi. Anammoo soona ta'e. Gargaartaani eejet. Kun ukkoo arbaani dhabar waan bitteetiin itti galchitu malee waan birrii namaa irraa fuutee asii galchuun kana jechuun birriin bitta. Meezanaan deemee akkasii isin deemtee bitee asitti galchi kana isin waan biraa maanna irraa qabdu waan isin qabdu. Kanuma abugaa wajjin uumtaan galaa asirratti milkoon tasii galuu qabu gaafa duraa ijoon isaa ka'umsisaa wajjiniin. Chiatti qabda akka dhiiraatti baddu waa dhiiraas hin dubbachuu jira. Muniir dubbiin balleessin koy bareeda dubbataara. Muniir bareeda dubbataara. Qorichicha kana gaafa duraa qabeenyi keessan qorichichi kun gaafa duraa qabeenyi keessan walii waan naqamee jammartanii. Qoodamee bar qabeenyi kiyyaaf kasii qoodamee jira kun birrii kana bar. Hawwi deebisa hawwi qoodamtanii qo'ame qo'e. Kun fudhataman qabu qabeenyi sirriitti qoodamuu qaba dhagamee. Wai una asau Nagaatanii herreen isii irratti galchee birrii Itoophiyaa ji'a lama daladdee namni dhila qalbii qabata ji'a meeqa daladdee milkii bircha. dalagdeen fayyadamin wajjin banattanii. Qoy. Mana tokko walitti eegallee mana nyaataa yoo gargar baan hin dandeettu mirga hin qabdu ati. Wajjin hojjetaa turre jedhi wajjin hojjetee mirga qabda wajjin hojjetaa turre jedhi malee na bira dalagdee jedhi. Birrii Itoophiyaa 200,000 2,800 2,400 ka hojiitti herreega 10,000 herreega ammallee. Asbirannaa deebi. Anaan ammoo mi'annaan jette 400 waan isii ga'u galche jette. Ammoo 200 fi dhageeffadhu kan herreegee dubbii fixachiisaa beetti wacuu dhiisaatu afixatu dubbii itti wajjina. Asanii wajjin haasawni wajjin haasawu ati dhiisime. Namni lama gaala. Obboleessa kiyya natu waan kana itti kaase wajjin haasaa ture beekta. Ana as keessa waa soqataa jira. Haasoo jira haasoo tureeti. Laal 10,000 dabal diraama 10,000 dabal 200,000 660 irratti diraama 10,000 dabal. Intini ta'ochi 10,000 dabalaa jirtu. Wacii fudhatte naan jedhaan.
kuma afuri. No, beet jiru to'achiitiin fayyadamtee kan galcheef kaasuu to'achiitiin fayyadamtee kuma dhibba inkijibin akkanaan. hin herregin kuma dhibba afuri akkaawuntii isii Itoophiyaa irra galcheef naan jette miti. Forget yoo kuma jedhe yoo bilame ani herree kuma dhibba afur galcheef siin jedhe herree. Milki dhabu ka milki ka bayi. Yeroo waliin dalanne taqasii galchee kun galchee fi jiran waan dalaguun dariistiidhaan dalagaa waan ta'eef rakkina qabu. Milki dhabu ka milki ka bayi. Fakkii raabisiiti. Fakkii raabisiiti. Kuma dhibba afur akkaawuntii siin naqeetiin jira jettee nama dila sanirratti riikardii si goonee jira. Amma garuu kuma dhibba lamaa fi hin galchee jirti. Kanuma deebisaa fi hin deebisaa. Akka daamaa taphatina. Isiin waaqatti biraa qaba jette birrii maan hangashine jette maafii gaafatanii birrii herree biqilee kalaas kaan hojiillee. Ila koi micatti ol nuti. Ila atillee maal godhu haasuuf akka daamaa maan waan wantaa nama gaafata. Obboleessa kiyya koi micatti ol nu deebisa kuma 260 gal birrii kuma 240 micattiidhaa galchi atillee. Abo kopilingi ko daga unti warningi anda sini cufa yo kali go kopilingi ko daga mucatti na emtu buri bira kaptu miti kan yedo mucatti na emtu doktori ma dubri ne kajela kaptu garai demte jirti lab jiddu kanattu maal tafe beeta isille 210 jette inni 60 jedhe ila jiddu ufte kuno Kuna bukte miliyon bukte ni. Kuma tahawin adu batu. Usa jani same dokter. Us bakka. Usa sinunti kesan. Ati sus penu milki ilama du baca jirti. Meka sin sharing kesan meka si kanne meka si kode meka si nake. Dubadu us dubatin jala. Drama kuma dhibba tokkoo fi kuma 28 akkas drama Dubai jechu birrin hojjan. Kainni ji'a lama hawwiin bira hojjeta jedhu ji'a 5 bira waliin hojjanne. Isa kana keessatti wanti birriin kun qabu maaliif wanti hojiin kun qabu hojii baay'ee guddaa ta'ee fi tirfii guddaa qabuudhaan. Baldatti ammoo adda suuqiin kun asii hin dhaabanne hin beektan hundi keessanuu jechuudhaan. Isinii galee birriin ni dinaa galte gizee tokko kuma 100 fi kuma 10 ta'e kuma 16 ta'e hin beeku riisiitii jira obboleettii yarra naa erge riisiitii asii ba'e viidiyoo hojjedheetni maxxansa gizee tokko. Deengadda milki rakkadhaan birriin sun ida namaati hin beekan ida namaati jammaree hojii kana kaa'umsillee ana hin rakkadhe milki jedhee kadhee boo'ee milkii rabbiin qabee qubaanaan barachuu barbaade jedhee naa erguu dideeti. Sagaleen sun lafa jira yoo amma keessaan qeerroo haayinaan namni tokko keessaan haayinaan jaa waasaappi amma isin erga. Milki hin didde tokkoffaa ba'ee uummata Oromoo si himadha. Sheqaalluu si hidhadha jedhee boo'ee waa wayii kan ta'e 90. Yoo dhibbi jahaaf hojiraatan hin beeku isinii maxxansa riisiiti waan afoo jirtuun beeku obboleettiiti yarra naa ergi. Saniin alaa waan biraa an irraa hin beeku. Yoo hin ta'u jedhe an milkii yoo naa kakachuu barbaade an quraanaan hin kasiisu milkiin quraanaan kakachuu ittiin saalfatu waan ta'eef haqa namaa hedduutu irra jira isa danfisiisa. Ilmoo isaa qabatee haadha manaa isaa qabatee ija Oromoo afoo dhaabatee miidiyaa kanarra ilmoo isaa jaalata haati manaallee innillee ilmoo isaatii fi waan hundaa yoo naa kakate asitti kasiifadha haqa an akkas malee hin dhiisu. Habib akkam ji'a lama jalatti yoo ni kakatee ilmoo isaa nyaatatee nama kakatu ilmoo quraanaan kakachuu inni saalfatu ilmoo naa kakatu. Itnaan isi kasiifadha. Qaaluu satti maddee qaalluchatti sheer godhaa dhufu. Ansa kuma 90 sanu qaalluun doosisee irraa fudhee ilmoo fidee ilmoo isaatiin na haa kakatu. Ilmoo isaatiin kasiifadha malee an quraanaan isan kasiifun beeka. Yoo kakate jalaabaate yoo kakate haadhiin isis bira jira. Dubbii gabaabsaa dubbii dhaabbu dubbii haa gabaabsinu. Ni kakadhu yoo kakanne haadhiin isis bira jira. Xumurame. Dubbii dhiira maal goonaa iyya. Habibi annama birriin irraa qabdi yoo irraa qabaatte qasii karaa jaarsaatti naa gaafattu yoo kana miti karaa seeraatiin adeemtu abbaan tokko ammaan booda
akan maal akkasiin dalageetti hundumtaa ragaa qaba waan ta'eef ragaa wajjin gadi kaa'uu danda'an waan siin daladde waan dalagne ragaa wajjin akka akkanasi ol kaatee yoo ragaa qabaatte kan maal qaba Bismillah. Maal jarana gabaa goone bar. Doktor Ifnaan. Sakkaayyuun dubbanne cuqqaallameen jira. Warri Dubaayii seeraan haa gaafatuun amala isaaniiti. Isin ijoolleen Dubaayii warri birrii ergitanii warri maal gootan leebaa mushlaaqaa anas hin jedhe ganniin. Tanaan duraa torbaniin duraa intala seenaa micayyoo du'aa fi hedduu jirtu. Micayyoo midhaan bishaan hin qammasne haqashii nyaatanii dirhama 7,500 nyaatee mucaan sun seeraan na gaafatu dhiira kan ta'e irraa fuudhee haqa micoosanii dabsee itti dhiise. Amma isaati seeraan na gaafatu hin danda'amu. Seeraan si gaafannaa, Oromummaanis si gaafannaa, namummaanis biyyummaanis si gaafanna. Baay'atee jira waa'een biyya Dubaay. Ijoolleen biyya Dubaay baay'isanii biyya jettee walitti qabannuun arrabsiini. Abbaa dhuunfaarraa arrabsiini biyya jedhu. Maa waan hin taane yaada dadhabaa dubbataatti ka biyyatti guutu. Ati kan qulqulluu keessaa qulqulluun nagaa qabda maaltu si dubbise reesi? Ati kan qulqulluu koo nagaa qabda. Ati nagaa qabda maaltu si dubbise? Ati qulqulluu dabar qulqulluu eenyutu kee? Hattuu siin jenne hattooma keessa jirtumi? Xittoo qabu toofata callisi caqasi. Yoo akkasinitti kanaafi seeraan irraa fuudhaa jaarsummaatti deemaa jettaniin obboleewwan koo torban lama dadhabneet itti dhiisne waa'ee jaarsummaa jaarsoleen deemtus hattuma waan akkasitti as jeebi. Isinillee jaarsaa dheeffattu jaartinu haa gaafatu anillee jaarsa dheeffadhaa. Allake. Jaarsin jiru dhaggeeffadha. Obboleettii tiyya keessaan na dubbisi. Dhiirri aanaa ka jedhe sittaa dhufume kumaandaruma sanuu gad deebisee na sale. Na dubbisi keessaan. Akkamiin tala Oromoo tokkotti poolisetti ergitee as faraarraata. Dhugaan hin baatti. Wushata min taaqaalee silaayinee. እየተሳደብከኝ afaan jiraanii isaa waa'ee hattumarra dubbatarra jarri moo walatanii nuun jedhu afaan jiraanii Munir, Munir baga gabbuuf amma akka goonu wanna biraatii miti qoysi kanatis durbiin sin akka nama biiroo keessatti amma la dhiiru dubbatu wajjina akka goonu qabeenyichi kun kan nama sadiiti dubbiin dhumeera dogoggoreen aareen miira keessa galeen of jalan hojjechiise jedhee wajjin jammarree jedhee miti yes wanti biraan jiru qabeenya nama sadiin jammaranii qabeenyicha nama hawwiin amantu doktora hawwiin amantu doktorii miti sin akka sila ogeessa jedhama bara qabeenyaati. Doktora jechuun rakkoon qabu. Na jalan dubbatin amma qabeenyichi dhaqame bakka saditti qoodame waan inni hawwii kennes irraa fudhame waan inni hojii irra oolches fudhame qoodame ka'ee birra lafa jiru qabeenyichi qoodame hawwiidhaa gammatame yoo hin danda'in dhuunfata ta'e abbaan qabeenyaa doktora. Yookaan qabeenyichi nama biraatti gurguramee birriin qixxee hiramuudha. Sanaan ala wanti biraat raawwacaa akkasii kanaati kumaandarii maali jedhamee argamu. Milkiin gabaabumatti fixannee barru. Waa'ee milkii fixannee. Milkiin kanti bulii. Munir koo yeroo tokko nagaadhaan bulii. Munir dubbii daa'imaan godhina Oromoon hayyuu qaba, Oromoon beekaa qaba, sheekaa qaba. Sheekota itti baasa, beekaa itti fida. Asitti nuti mataa wal dhukkubsinee waan wal burjaajessinuuf hin qabnu. Muni dubbii nama guddaa barbaadudha. Dhaggeeffadhaa. Atis kana godhi asiko. Namni guddaan wanna dubbatu hin qabu sheekiinis yoo dhufe quraana qaraatu miti qabe qonna bakka sadiitti qooduudha wanti biraan jiru. Munir mana murtira irratti qabuu dandeessu ati? Muyita irratti qabuu dandeessu?
Jalaabii jiraafatu dhaggeeffadhu mataa wal dhukkubsuu dandeenye mataa wal dhukkubsuu wal arrabsuu wal eekkamuudha malee kuni araarsa ta'uu hin danda'u jaarsummaa ta'uu hin danda'u. Kanaafi bakka kanatti Oromoon akkuma isiniin jedhe hayyuu qaba hayyuu Oromoo itti fida beekaa Oromoo itti fida sheekota fida ulamaata ustaazota fida akkasittiin araarri akkasittiin bu'uu danda'a malee. Anasi asittiin afaan oleegaa maal balau xifaa gadaloo jechaa hin ta'u kun haqa baasus hin ta'u wal nyaachuu wal balleessuu waan ta'in itti irratti jechuudha. Kanaaf nama guddaa itti fidaa dubbiin nama guddaa ilaallatti mucayyoonis gosa qabdii biyya qabdii haadha qabdii abbaa qabdii mucaanis akkasuma waliif fidaa haqa jirtu addaa furadhaa wanni jirtu kanaadha akka gootitti asirratti mataa wal dhukkubsinee abdiin kumee as jala jira abuyaayaan as jala jira. Gashi jedhee. Awuyyaa gasti ergadhume yeroo namni tokko jalaa bu'a. Fuudhaan godhuman namni si deebiseef seeraan akka haasoftu jaarraman barbaannu. Keessan jiru Muniiro amma atti biraafee jira. No. Laal milkiinis taa'eetii nu hojii haasawaa jira. Manguddootti kakachiisna haqarraa sirraa fuunaa fi innis keenya itti dhiisi. Daarekti madee malaal wanne waan kanarraa argadhullee hin jiru miskiinni cunqurfamuu hin qabu. Amma bari dhiisuu bara amma booda bar dubbii lafa gadi buusnaa barnuti gada buusnaa. Nama guddaa jala jira.